ummanni Oromoo ummanni biyya kana jiru waa'ee xinnoo gaa miidiyaa irratti waa na beekanii fi misunderstanding yookiin wal hubachuu dhabu dogoggorri waa'ee kana irratti akka hin dhufneefin waan kana qulqulleessuu dhufe. Na ani kana keessa hin jiru. Ani lafa dhugaan hin jirre homtuu hin jiru. Wanni ijaaramu hin jiru. Sobi negatiiviidha. Soba irratti homtuu hin ijaaramu. Kana yeroon jedhu jarri kun sobaa jirus jechaa hin jiru. Hin beeku. Waan ani hin beekne keessatti hoyi dhumaanii anis keessa galee utuu hin beekin nama gara biraas itti waame maqaan keenya as keessa gale malee wanni kun hammana guddaa ta'uusaa diteelii wanna kana maal akka ta'e anis hin beeku warri ani waames hin beeku ummanni Oromoo kana qubaa qabaatu jechuudhaaf. Dhimma wal dhabdee mootummaa fi qaama hidhatee bosona jiru irrattis yaada kan kennan hayyuun Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa qaamoleen lamaanuu uummataaf yaadu taanaan uummata isaaniitiif nagaya akka kennan gaafatan. Nagaa yoo barbaadan uummata keessan dursiisa. Wanni isin irratti wal dhabdaniif haqa uummataati yoo ta'e warri wal dhabdan kun waa'ee keessan miti. Wanni kun waa'ee uummata keessaniiti, waa'ee uummata Oromooti. Kanaaf iyyuu uummata Oromoo dursiisa. Uummata Oromootu dursa waan kana keessatti jedha. Dhugaan kan Waaqaati. Waaqayyo dhugaa irratti nama dhiisu. Isin immoo Waaqa miti. Garri lachuu iyyuu isin keessa lafa kana Oromoodhaaf kan kenne Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo Oromoodhaaf lafa kana kenne achiin jirtani. Yoon dandeessu ta'e ummanni kun nagaadhaan bulu. Ummanni kun hiyyeessa. Nagaa qabaatu, nagaa kennaafi. Lafa dhugaan hin jirre immoo nagaan hin jiru. Dura dhugaa irratti walii gala. Dhugaan isin irratti walii galtan immoo dhugaa uummatichaa ta'uusaa mirkaneeffadhaa. Yoo kana ta'uu baatee maqaa uummataatiin hin nagadina. Horeen nageenyaa fi araaraa hundeef